namoonni beeka. Kanaaf rakkoo keenya kana akka nuuf dirmatan namni qaam sagaleen isaa dhagame warreen irra xiyyeeffatee warra abbootiin amantaa aktiivistoonni hooggantoonni paartiilee namni sagalee qabdan dhageettii warri qabdan waan kana akka nuuf dirmatan nuti akkana keessa jirra hundi keenya akkana keessa irra jechuudha hanga qaamni saalaa namaa citee akka itti fincaan bahu dhaban irra keenya jirra jechuudha. Rakkoo keenya kana agartanii cal jettanii yommuu tatteessan hedduu namatti ulfaata gaafa guyyaa bal'inaa qofa wal faduun gaarii miti sheer godaadaa waan kana nama qaama dhimma ilaallatu biraan akka nu geessan wanni kun rakkoo hammaatte rakkoon hammaatteeti wanni amma isa keessa yaa'u kun maamama jechuudha harka isaa keessa malaatu yaa dhiigaa keessa akka itti dhiqatu qabu inni garuu isaan shintibeetii waan mana fincaanii dhaqee dhiqatu bishaan inni dhiqatetti anis ni dhiqadhaa anis guyyaa takka booda akkanuma jechuudha. Guyyaadhaan nama dhibba meeqaan as keessa jirra akkana ta'u jira dhibee kanaaf saaxilamnee jira namni furmaata nuuf kennu hin jiru warra arabaa gizee gaafanne mootummaa keessan hin jiru warra alaayis nama nuuf sagalee nuuf ta'ee furmaata nuuf hin agarre mootummaarraa furmaata hin arganne mootummaa biyya kanarraa furmaata hin arganne akkanaan dhukkubsachaa qoonqoodhaan rakkachaa jirra qabbanaan rakkachaa jirra feestaalii uffannee balaatarra ciisaa jirra kana osoo akkana rakkoo kana idiliin jirru dhukkubni gizee nuuf irratti hidhame hedduu baay'ee nu achisaa jira hedduu yaaddooyneesii dhiphanneesii ammaan tana akka if goonu dhabne wantuma bakka takka nu dhufu dhabne malee akka if goonu dhabne ammaan tana wanta bakka takkatti fixuu geenyee jirra jechuudha. Kanaaf furmaata akka furmaata nu taatan akka sagalee ta'an akka nuuf dhaqqabdu ammatti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti furmaanni yoo nuuf hin dhufne taate hundi keenya akkanaan gara biyyaa galle jechuudha. Meeshaa godhaa ijoolleen Oromoo atis baru kaas keessa jiru jarraan kun si eeggata waan ta'eef anis jireenya koo jijjiiruuf hin dhufe waan biraa takkaaf hin dhufne akkasiin mootummaan akkana waggaa guutuu as keessa turre akkana ta'uun keenya hedduu takka nutti mul'ata anis akkasuma namni hundi dadhabee amma obboleessi keenya hedduudhaan taa'uu hin danda'u qaamni saalaa hundi isaa madaadhaa qaamni isaa bakka takka hin qabu bakka waan akkanaa kanarra jirraa jechuudha laal wanti hundirra jirru waan salphaa miti waan ulfaataadha ijoolleen teenya sheer godhaadhaa miidiyaalee adda addaa jalatti nuuf ergaadhaa warreen dhageetti peejii gurguddaa qaban jalatti nu ergaadhaa namni ala jirtan nuti jawaalee hedduu waan hin qabne Dr. Awwalaloo farran nu ergaa Professor Iskeel farran nu ergaadha wanti kun akka sagaleen keenya kun nu dhagahamu addunyaa biratti jechuudha. Kanaaf isin barbaanne jechaarra kanaaf har jawaalaa as keessatti haasa'uun moobaayilaan haasa'uun qaallitee feestaala uffannee akka poolisoonni biyyaa akka nun agarretti isiniif sagalee kana isinii dabarsuuf jirra viidiyoo kana isinii dabarsuuf jirra jechuudha jaalanneetii miti. Kanaafuu akka sheer gootanii waan kana akka nu gargaartan hedduu dhiphannee jirra hedduu rakkannee jirra lubbuun keenya guyyaadhaan as keessa nu bahu jira hedduu rakkannee jirra waan goonu wallaallee obboleeyyoon akka wal jaalannuun wal tuquu sodaannee amma mucaareef harka isaa agartan san namni bakka itti dhiyaachuudhaaf isan nama rakkisuu ga'ee jechuudha anillee yoo na dhukkube akkasuma namni dhiyaachuu ga'ee wal jibbinsaaf osoo hin ta'in dhukkubni kun dhukkuba daddarbaadha nama tokkicha nu keessaa qabamee dawaa hin argatu waan taateef nuti yoom nu qaba anis yoom na qaba atis yoom si qaba inni hedduu rakkachaa jirra lubbuu keenyaaf qaxarirra jirra jechuudha lubbuu keenyaaf hallayyeerra jirra jechuudha har'a garuu guyyaa nuti akkana keessa jirru kana nu callistanii warri miidiyaalee Oromoo harkaa qabdan har'a nu callistanii guyyaan isin guyyaa rakkoo nuti isin bira dhaabbannu hin jiru jechuudha gaafa guyyaa bal'inaa sanii akkuma waliin turre sanii gaafa rakkinaa kana nu waliin turu qabdan jechuudha keessaafoo miidiyaaleen islaamaa Nuuraluda TV Islaam naamni warra jawsan sunin sagalee teenya waan takka nu dabarsaa hin jiru jechuudha takkitti OMN gidee takka sagaleen tanuu gidee takka siinu gidee takka nu gallakistu malee amma nama dhuunfatti yoo deemne fakkeenyaaf amma rabbirraa jaalatu raayyaa abbaa mancaa nu gargaaru jiranii aktiivistoonni tokko nu gargaaru jiran warreen akka Ahmadiin Jabal Kaamil Shamshuu Amiin Ibro maal wanni isin nu godhaa Dr. Jailaan maal wanni isin nu godhaa jirtan eenyu namni ati amantaan rabba balleessite eenyu rabba balleessite yoo nuti jalaa dhumne eenyu rabba balleessite nuti ilmaan keetii obboleessa keetii rakkoo keenya kana nuuf agari rakkoon keenya sitti haa mul'attu akka miilli keenya kun miila kee ta'e ilaali akkas ilaalaatii warri mootummaa bira dhageettii qabdan sagalee teenya wal fuudhaa paarsantii 85% uummata Oromoo akka ta'e ni beektan ijoollee shabaaboo waggaa 30 gadii akka ta'e ni beektan mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana keessa namni jiru namni hundi beekamaadha jechuudha kun sabni kaawwaa xiqqoo nuti paarsantiin 85 Oromoodha ijoollee Oromooti ijoolleen as keessa madooyitee kana ta'u jirtu hundi ijoollee Oromooti namni biraa tokko sabni biraa ziyaadaan hin jiru jechuudha hedduun hin jiru jechuudha nuyi warri akkana ta'u jiru dhumnee nu dhaqqabaa gaafa guyyaa rakkoo kana akka nu gargaartan guyyaa rakkoo kana yoo nu bira hin dhaabbanne ammoo gaafa biraa akkatti waliin dhaabbannu hin jiru. Ulah
Harka kau, harka kau baik.